Lakki maaliif akkas jettee ode seerichuma yooni waaqummaa Yesuus nan gaafadha. Ani seeruma nan jechuudha. Kini nama malee waaqummaa Yesuus nan gaafadha bu'a murtii sanayyuu. Utuun natti kan dubbatu ta'e. Jiru bara. Abbaa murtii maal seeraa olii isheen seeraa olii miti jechuudha. Waaqummaa Yesuus hin jiru jedha laachi baa fakkeettoo dhibba fidii jedhaan. Manuma murtichaa kiraafte baay'inni adagaan du'a darbu bara. Yoo baay'ee tarasaasa tokko adagaan du'a darbe hin jiru beekte. Sodaan qabnu nuti. Rabbiin onnee nuu daateera. Wallaahi. Biyya namaa keessa teessee afaan banta. Inshallah yoo Rabbiin na laaffise yeroo dhiyoottanii nama biyya isaa galuuf qophii irra jirudha. Biyya ormaatti wanti na hambisu hin jiru. Ani yeroo dhiyootti nama biyya koo galuuf qophii irra jiruu fi nama biyya koo baay'ee yaadee jiruuf galuu barbaadudha. Ageesse wanti biyya ormaatti na hambisu hin jiru. Si ishee koo Tootaamii Maartin Luuter kaleessa fidee Itoophiyaatti gate miti. Islaamnu na balleessuu hin danda'uudhaan Itoophiyaa keessa. Diqaalaa Maartin Luuterii miti. Si galee? Kanan beektaa? Diqaalaa Maartin Luuterii baxabbaxee itti kennee fidee zubaalaa Itoophiyaatti gatamte mitiiti. Islaamni inni ana jedhuyyuu dhabaasuu hin danda'u Itoophiyaa keessa. Kana jala muraa beeka. Ani hawwiidha bar. Yechaal marroolechi. Kenya lolaan waaqayyo. Kenya lolaan gooftaadha. Amantaa sakaaniif rabbii lolu itti dadhabdee Yesuus loluu fi dindaana kumaa kaate lolachuutti kaate peenteen. Yesuus siif hin lolu atis loltee mo'attu. Atis loltee mo'attu Yesuus keessiif hin lolu. Kenya lolaa Yesuus itti dadhabdeetu kaate amma gara seefiyyuu jechuu akka jechuun taature. Saaraayyee namitti barxaxxooftuuni. Saaraayyee manyuu jedhan gadda galte sana shiroottoo san. Gaafa nasii galu masgiidaan guba jette erga gaafa galteeti laayivii dhuftee beetti. Masgiidas jette sana viidiyoo ishee poosti nuu godhaa ijoollee biyya galteerti. Suuraa isheedhaan walittiidhaa viidiyoo ishee sana poosti nuu godhaa miliyoon faayoo jiraattan. Gaafan galu masgiidaan gubaa jetteemi. Gaafan galu islaama naannoo kiyya irra jiruun balleessaa jette. Kiristaanummaa isheetiin biyya galte waan ta'eef waan jette sana hanga isheen raawwattutti sheer godhaanii masgiida sanallee gubdee viidiyoo waraabdee ergitu islaama naannoo ishee jirullee waa gootee nu agarsiistu. Dubbiin akkasitti albaanii baqbaaqaanii miti isa biyya galteeyyuu malee laayivii dhuftee beektu guyyaa tokko namicha goggogaa tokko waliin akkas viidiyoo maxxansanii malee ijoollee. Isheen laayivii dhuftee beektu bar dubbiin akka saruuzii arabaa quufanii albaanii miti siin jedhe bar. Dubbiin akkasii miti. Dubbiin akkasitti asitti of keessaa gadal ba'anii miti. Mee isheen dhuguma dubartiidha ginciidha. Dhaloonni ishee ginciidha. Dhuguma dubartiidha. Dhuguma goota isheen. Akkuma biyya arabaa kana keessa teessee albaate. Akkuma biyya kana keessa teessee Nabi Muhammadiin arrabsaa turte. Ginciin keessa taa'itu Nabi Muhammadiin arrabsi jedhaati sagalee kanatti naaf hima. Mee dhuguma isheen dhaltuudha. Dhuguma isheen nama guutuudha. Saaraayyeen jettan sun maqaan ishee Saaraayyee miti garuu biyya keessatti. Suuraa ishee ni jira maqaan ishee Saaraayyee miti Saaraayyeedhaan waliin beektu. Mee dhuguma isheen dubartiidha dhuguma dhaltuudha. Wallaahi laazim ani gootummaa Saaraa keessanii kanan ittiin adda baafadhu yoo isheen ginciin keessa teessee ginci akka isheen taate bareechan ishee beekaa. Mee ginciin keessa teessee akkuma asitti Nabi Muhammadiin arrabsaa turte san mee dhuguma dhaltuudha biyyatti isaa arrabsitu. Ijoolleen kiristaanaa sheeritti naa godhaa kan arrabsitee viidiyoos nuufaa ergituuni yoo dhuguma dubartii taate. Yoo dhuguma goota taate. Yoo dhuguma jagnaa taate Nabi Muhammadiin arrabsitu biyya keessa teesse. Akka kanaan duraatti akka biyya arabaa kana keessa turteetti. Gaafa sanaan akka isheen goota taate harka lamaa walitti reebaa fi jechuudha. Dubbiin akka saruuzii quufanii faganiidha. Tole?
Dubbiin akka saruuzii quufanii albaanii miti. Utuma mortuu hortuun horti jedhan Islaamni meeqaan dabalaa jira bar. Invite nama godhi siin jedhen taloo. Kabajaa ofitti godhi. Itoophiyaan biyya kiristaanaati. Kuni as faraarraadha. Anu akkas jedhee odeessaan ture. Anu akkas jedhee afuufaan ture yeroo miira keessa galutti. Kuni soba baay'isawee. Islaamni wallaggaa nu dhaalaa jira. Wallaggaan biyya pheenxeeti baay'inaan. Pheenxe parsentiin caalu pheenxeedha. Namni hunduu ni beekami. Gara siree olii eessadha. Achi Islaamni hin jiru ture. Mucaan tokko dhiyoo kana maal jedhe? Islaamni achi keessa nama 30 guutee jira jedhe. Beegii yoo deemte Islaama qofaadha. Dambidolloo keessa Islaama akka jiru Dambidoolloon Islaama. Beegiin Islaama. Qondaalaan faa kun keessi. Beegii keessatti persentiin 98 Islaama jechuudha. Abbaa feete gaafadhu. Horroo Guduruu Wallaggaa keessa Islaamaa jechuudha. Akka jiru. Kun ijoolleen beegii as jala jiru raamatee faa beekan. Ijoollee beegiiti raamateen. Bareechinee beekna. Itoophiyaan biyya kiristaanaati waan jedhamtu hin beeknu nuyi. Pheenxee jettu Maartiin Luutertu kaleessa baxabbaxee sitti kenne bara. Kaleessa oobee sitti kenne pheenxee maa inni isheen oolumaa galattu. Pheenxee ta'e kan jedhu waa'ee pheenxee qoostee irraa dhufee jedhan. Waaqa abbaasaa baxabbaxu pheenxee qoostaa.